magaalaa takka keessatti masgiida deemna jedhanii kun soddon mana seensan irraa buufatanii nufa gadhiisa. Alillee akkasumatti karaa deemaa jiru magaalaa takka keessatti morma na gubanii luka kanallee naannoo harki kunis na buqqa'e. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يويا هركفوني هردفتو تخين الرانتنا واهي والدة اتساقو دان سهيران ألا سنراهين وان تكتك اسني كبت ديجرا فيديو تكان اسني رقايا فيديو تنا أما دراس بيسين جرا أما واتك اويسي تك أسرتين سنگرسي سوتها والدينو هجي إساي هجي إساوان نمو تشاجرو والديني هجي بونسا جرا هجي بونسا هجي أران تنا لمي سالي والقبو جرا والديني فيديو تنا هردوفان أفيران تينيا سنما والقبتي وان دمنا جرو دمنا من كيسا ديما جروس اسنيفين قباس وديما فيديو تنان بوهارتي غاري سنبوداس هاسو خينيا تكتلا هاسو خنا قلبين دقي فتلادا وان سنين جنة deebisaan kan isiniin jenna viidiyoo tana illaa hanga xumuraatti hordofaan afeerraa teenya sheer godhu subscribe fi like nu cinaa dhaabbachuudhaan nu gargaara isiniin jenna lammiiti yaqaali. Halo, assalamu alaikum. Akkami eessarraa dhuftan? Maaltu isin mudate karatti eenyu maqaan kee dura? Suudi Aliyyi Daatio Onsa Sirajatio Jamal Yusuf Jamta ayew akami hala akami hawala bufrifta Arabat kota haran ismurajiye atana araba kana kesa haragati hamati gira kana ka ini bakal ubar baru se malaga baremo makinar sinaketu makinar remote kon batetu mana sih bulus makina remote kon bateti atak isim buse ada kapan satu ada sabun dan bulus sinaketu dalalat bulus worku bakabani sampo dalalat sani worku bakabani dalalat mana dalala isinna kan jechuudha mana dalala nuke ayo sampo dalala ramalaga sanyodun tigaru maqam malaga meeqa buuftan isin hundinu isna manam sadimi nam sadi nama meeqa isin raafe nama shantunu madige mama dara kuma shantunu isan hundinu sadi nama kuma shantunu magala isin ra isin qabano ni beetani magala raga banti magala ma taqi ataqu kana taraf atak tarafarraa isin qabanii atak keessatti mana daldalaa isin naqan jechuudha. Maqaa kee irra deebinaa himeeti. Jamal Yusuf atiyoo. Atiyoo. Dura taa'aa waldayaa yookiin hooggana waldayi isa goodaansa heeraan ala obbo Anas Jaala obbo Anas Turroo hojii bareedduu akkuma itti fufe jira jechuudha. Maasha Allah. Nama kana walitti hiriirsee bikka adda addaatti ijaaree nama isaatiif dhimmamee nama isaa cinaa dhaabbachuu akkuma itti fufe jira. Waldayni takka halkanii guyyaa rafee hin beeku. Waldayni kun waldaya dhala ilma namaatiif dhaabbate. Waldaya ilma namaa nama asitti tirroorrisu irraa qabuudhaaf yookiin doorsisuudhaaf dhaabbatee jechuudha. Nama doorsisaa jiru, nama maallaqa biyyatti nama tumee nama buusaa jiru. Kanaaf jecha dhaabbatee waan kana irratti hojjechaa halkanii guyyaa marxifatee dalagaa jira jechuudha. Warra waan kana yaadee waan kana gadhaabees Rabbiin haa gadhaabu. Izni Rabbiitii hojii waan bareedduu hojjechaa jiran. Waan takka Yaman keessatti hin dhagamin duraan Yaman keessatti nama keenya qabanii maallaqa tumanii biyya doolchisanii dachii gurgursiisanii namni karaa Yaman kana deemni beeka namni taariba deemi. Akkasitti boochisanii warra isaaniitis dachii gurgursiisanii miikaa irra gubaadhaa saha haayilaandii kanaan ija keessaa darbaa turan jechuudha. Har'a wanni san hundinuu hafaa jirti, hafu jirti, Rabbi haa hambisuus.
arra waldayni kun waan akkana hojjechaa jira waldee kanarraahin haasoo fadharraantan ummanni oromoodhaa kabiyya hundi keessatti waldee kan cinaa akka dhaabbattaniin hadaraa isin gaafadha maaliif koyoottan taate waan takka namni tokko hogguu waan takka yaadee waan nama keenyaa kan akkamitti du'a nama keenyaa kan akkamitti irrisnaa waan kana dhaabnaa je'ee ka'e bikka hundaahuu tumsuun dirqama waan ta'eef jecha dirqama ta'uu qabaas arra namni keenya biyyaa yaa'ee biyya ambaarra faca'aa jira biyya namaa kanarra rabbiin biyyaas nu haa teessisu irra guddaan namaa har'a shabaabni oromoodhaa shamarran oromoodhaa biyya namaa keessa jiranii jechuudha har'a silaa yaadne biyya teenya teenyee dalagachuu dandeenya waan nu of hin qabnu rabbiin ka biyya namaa jirus biyya dachaasee beeksee akka ifaa yaadatu haa godhu tanumaafuu obboleeyyan kiyya namni waldee kanatti hirmaachuu feetan lakkoofsa keessan qabeessaa fi koommantii jalan nu barreessuu ni dandeessan hojii hojjetamaa jirtu yaman keessan ni gartan waldeen kun yaman kana keessa bichaa miti akkasuma Jibuutitti hidhata walitti qaba Soomaaliyaa bikka kana hundaa'u jechuudha mootummaan dirree dhawaa jechuudha nama tahariiba dalagu nama tahariiba guuru biyya keessa deemee jechuudha nu hordofee nama biyyarraa nama baasu nama biyya isaarraa haadhaa fi abbaa fi lafa ifiirraa nama oofaa jiru tarkaanfii irra fudhachuun bareedaadha waan kanaas irra dalaguun bareedaadha mootummaan keenyaas akka nu cinaa dhaabbatu viidiyoo tana obboleeyyan kiyya ilmaan oromoodhaa sheer olii godhaa nama keenya har'a dhumaa jiru taariiba isin of najaanii dachii gurgursanii karaa kanarra gataa jiranii jechuudha ummanni kun har'aan tana waltee waan kana as keessatti eegalee jira mootummaan biyyaatis akka cinaa dhaabbatu waldee kana waldeenni kun waldee ittisa godaansa heeraan alaa keessaafuu namni bikki tahariibaan bahu nam bikki huduu irra jirtu karaa kana hundaanuu jechuudha lafa dirree dhawaati namni achiin tahariiba yaa jira mootummaa kana irra nu hojjechuu qaba waldee kana cinaa dhaabbatee biyya keessaayis akka namni hin baane waan kana irratti hojjechuu qabaa jechuudha kashakka mallee hattaa tahariiba of jedhanii qoratamee wanni kun bahee namni keenya akka taa'ee dalagatu har'a biyyaan baa keessatti yoo agarte namni biyya adeemu hunda harka namni dalagaan tuffatu xiqqoo ifiita qabu taa'ee gurgurata xiqqoo qabu miira dinnicha amaan taane ilmi namaa ha dalagaa tuffatamaadha dalagaa tuffachuun wanni namaa gad nama godhaa dalagaa tuffachuudha dalagaa tuffachuun hin taatu ilmi namaa yoo bikkuma hundattuu hidhatee hojjete waan fedhe maan taane waan maallaqa fidaa taanaa yoo hojjete tanii lama jalaa harka osoo biyya namaa deemurra saniitu bu'aa qabaaf sanii barakaa qabaaf har'aan tana silaas keessa gartee biyya yaman tana keessatti ummanni akka dhalaatti timaantiin gurgura kudura gurguran dinnichaadha akka dhalaa taa'anii gurguran jechuudha tiini gurguran yoo laalte miskiina fakkaatan ha isaan irra qabaataan jiru maaliif dalagaan tuffatan makiinaa ifiitiin dhaabbatanii waan fedhan gurguratan jechuudha maaliif tan hundaa'u nama dalagaarra bobbaheetu wahillee fiduu danda'a jechuudhaaf jiru jirra tanumaafuu namni keenyaas karaa kana dhumataa jira obboleeyyan kiyya waldee kana cinaas dhaabbadhaa waldeen kun har'a ilmaan oromootiif hojjechaa jira yoo dhuguu rabbiitiif taatu taate waldee kana cinaa akka dhaabbattan waldeen kun har'aan tana dhala oromoo har'atti harcaa jiru har'aan dhumaa jiru kasossobamee biyyaa bahaa jiru kanarratti hojjechaa jira jechuudha nama tahariiba guuru afaan qabaa jira jechuudha rabbi afaan isaan haa qabu warra tahariiba guuru ammallee nama keenya irratti roorroo oofaa jiran nama keenya asitti ibiddarra gubaa jiran maallaqa biyyatti dawwalchiisanii dachii gurgursaa jiran bu'aa maal fidaa miti khasaaraa lamadaa biyyaa maallaqa fuudhee deema hogguu dhufe qabamee tumama dachii gurgurama dachii duraa warri isaanii qabu gurguramee khasaararra warra isaanii hambisaa jechuudha ilmi namaa illaa hangan takka gurguramaa jira jechuudha karaa kanarratti ilmi namaa heewaana ta'e tanumaafuu abboleeyyan kiyya viidiyoo tana kan dhageessan hundinuu biran dabirnaa sheer walii godhaa adaraa lakkoofsa keessan WhatsApp as jala koomentii alatti isin barreessaadha waldaa kana keessatti namni bika adda adda jirtan ni yaada qabdan nu ergaadha waldaa kana keessa isin neeyne waan kana dhageeffachuu dandeessan arguudhaas dandeessan hojiidhaan itti simachuu hojiidhaan itti mul'achuu dandeessan jechuudha waan kana isinillee bikkeertanii waan kana akkana yaaddanii irra dalaguu nama taariiba guuruu beektan
himuu tokkomuu akkanaan biyya teenyallee akka namni irraan deemne godhuu hin deenye akka namni dalagatu ilmi namaa tokko yoo waan biraa dhabe akka namni dalagatuuf waan takka karaa banuunis bareeda namni keenya ka qabeenya qabdan nama keenya cinaa dhaabbadha bileen kiyya kun haasawaa kana karatatti hin laalina haasawaa kana haasawaa lubbuurraa onneerraa ka'eetiin haasawaa jira maaliif waan hin biyya yamanii jira waan nama keenya irra deemaa jiru waan hin arguuf jecha kan hunda wanni isiniif himaa jiru obboleeyyan kiyya kayaada keessan nutti ibsachuu feetan kan nutti hirmaachuu feetan as jalatti koommantii irratti lakkoofsa bilbila keessan qaweessa appii as jala nuu katabuu dandeessan wabillaahi tawfiiq assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh